Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama hordoftoota Oromaan barnoota ajaa'ibaatiin walitti deebinee jirra. Siim kaardii zeenii irratti yeroo hiriyyaan keessan isiniif dawwalu bakka xiit jettee yaamtu san haala akkamiin du'aayii adda addaatii fi akkasumallee xirrii garaagaraa quraana fa'a irratti hidhatuu dandeenya. Sagalee waamichaa salphumatti haala akkamiin jijjiirratuu dandeenya. Akkasumallee yoo irra jiraate haala akkamiin ifirraa ugguruu dandeenya ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Gargaarsa aappii tokko malee isteeppii baay'ee salphaa ta'een koodii qofa fayyadamnee akkamitti sirreeffatuu dandeenya ka jedhuun isin barsiisa. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalama. Amma kallattii mangara barumsaa isin dabarsa. Nafaana bu'aa. Egaa maamiltoota keenya kabajamoo walitti deebinee jira. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale siim kaardii zeenii haala akkamiin sagalee waamichaa du'aayii adda addaatii fi sagalee quraanaa irratti hidhatuu dandeenya. Akkasumallee yoo irra jiraate haala akkamiin ifirraa ugguruu dandeenya ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Gargaarsa aappii tokko malee jechuudha. Bal'inaan kan waliin ilaallu tama. Kana sirreeffatuuf maamiltoota kiyya aappii tokko isin hin barbaachisu. Mana miiseejii bilbila keenya keessa galeetiin isin argisiisaa jechuudha. Miiseejiin isa kana yeroo tokkoof irratti kilik goone keessa seennaa jechuudha. Sana booda haala kanaan nuuf bana manni miiseejii keenya dhuma irratti wanti kun miidhaa akkamii qabaa fi faayidaa akkamii qaba ka jedhullee viidiyoo kana gara dhuma irratti isinitti himaa jechuudha. Maaliif miidhaallee ni qaba faayidaallee ni qaba xirrii irratti hidhatuun kuni jechuudha. Siim kaardii irratti miidhaa akkam akka qabullee gara dhuma irratti isinitti himaa. Tole miiseejii keessa eega seentanii start chat bakka jettu irratti cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha maamiltoota kiyya. Sana booda koodii anamma asirratti barreessu kana barreessitu jechuudha. Jalqaba jechuudha. Kan irra hin jirre akkamitti irratti hidhatuu dandeenya. Fakkeenyaaf du'aayii adda addaa haa ta'u waanuma ta'e haa ta'u jechuudha. Haala akkamiin xirriillee ta'u irratti hidhatuu dandeenya ka jedhuun isin argisiisaa jechuudha. Gubbaa kanarratti maal jettanii barreessitu koodii kompiitara zeenii asirratti barreessitu jechuudha. Kan amma irratti hidhatuu deemnu siim kaardii zeeniiti sirriitti adda baafadha. 959 barreessitu jechuudha. Kun amma kompiitara zeeniiti jechuudha. Haala kanaan gubbaa kanarratti eega koodii kana barreessanii jechuudha. Bakka seendii kanarratti illee koodii manaan amma isiniif barreessitu kana barreessitu jechuudha. Maamiltoota kiyya salphumatti maal jettanii barreessitu 17 18 jettanii barreessitu jechuudha. Haala nama asirratti isiniif barreesse kanaan 17 18 barreessitu jechuudha. Kun kan maalitiin isiniin jedhe kan irratti hidhatuu deemtanii jechuudha. Fakkeenyaaf xirrii irratti hidhatuu deemtan jechuudha. Sagalee waamichaa yeroo hiriyyaan keessan isiniif dawwalu namoota isiniif dawwalu san biraa bakka silaa xiit jettee yaamtu san jechuudha. Quraana qaraati yookaan xirrii wayii taphatti muuziquma adda addaa jechuudha. Akkasumallee du'aayii wayii jechuudha. Waanuma barbaadan irratti isiniif hiitii jechuudha. Kanaafuu gubbaa kanarratti 959 barreessitu. Jala kanatti 17 18 barreessitu. Irratti hidhatuu deemtan. Seendiin fuuldura jirti. Seendi gootanii jechuudha. Kallattii maan irratti isiniif hidhamtii jechuudha. Maamiltoota kiyya nama moobaayiliin keessaa qaba. Zeenii waan keessaa hin qabne yoo seendii godhellee hin fudhatu jechuudha. Kun haala isin asirratti argitan kanaan maqaa siim kaardii kiyyallee haala kanaan naa baasaa jechuudha. Asirratti adda baafatuu ni dandeessan. Kunoo moobaayilii jedha. Fuulduratti maqaa kiyyaatu jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa maqaa kiyyaan bitamte waan ta'eef siim kaardiin haala kanaan maqaa kiyyaan jirti jechuudha. So kanatti aansee jechuudha. Kan isin argisiisu akkamiin ifirraa hidhuu dandeenya ka jedhuun isin argisiisa. Haala kanaan eega irratti hidhanne akkamiin ifirraa hidhuu dandeenya ka jedhuun isin argisiisa jechuudha. Miidhaa isaa kanatti dabarsee kana boodaan isin argisiisa jechuudha. Miidhaa akkamii akka qabu jechuudha. Tole kanaafuu of duuba deebi'eetiin isin argisiisa jechuudha. Ammallee start chat bakka jedhu irratti ni cuqaastu jechuudha. Gubbaa kanarratti maal barreessitu koodii reefu jala kanatti barreessitan san gubbaa kanarratti barreessitu jechuudha. Ofirraa hidhuu deemtan amma sirriitti adda baafadha. 17 18 gootanii jechuudha. Amma irraa hidhuuf deemta kan duraan irra jiru sanii jechuudha. Haala kanaan gubbarratti 17 18 eega barreessanii jechuudha. Jala kanatti gadi buutanii teekistii bakka jedhu kanarratti barreeffamaan amma asirratti isiniif barreessu kana sirriitti adda baafadha. Isinilleen haaluma kanaan ifirraa uggurtuu jechuudha. Kanaafuu asirratti maal jettanii barreessitanu qubee gurguddaan jechuudha. Haaluma nama asirratti isiniif barreessu kanaan barreessitu jechuudha. Qubee u ni barreessitu jechuudha. Maamiltoota kiyya sirriitti adda baafadha. Qubee gurguddaanii jechuudha. Qubee naa barreessitu jechuudha itti aansitanii. Sana boodan jechuudha
qubee saa barreessitanii ammallee u barreessitanii baa guddaa barreessitanii jechuudha. Sirriitti adda baafadhaa jechuudha. Qubee u guddaa, naa guddaa fi saa guddaa akkasumallee u guddaa fi baa guddaa barreessitu jechuudha. U N S U B jedhama jechuudha afaan Ingiliffaatiin jechuudha maamiltoota kiyya. Haala kanaan jechuudha eega barreessitanii xumurtanii amma kuni kan maaliitiin isiniin jedhe maamiltoota kiyya isiniif ifa moo ifaa miti. Yoo ifa isiniif ta'uu baate komantii jalatti yaada keessan naaf barreessaa isiniif hin sirreessa. Yoo rakkinni jiraate akka rakkinni hin jirre immoo abdiin qaba. Akka ifa isiniif ta'ullee abdiin qaba jechuudha. Akka nama hundaaf galutti isin barsiisaa jira waan ta'eef qooqa hunda galeessa ta'een isin barsiisaa jira giddugala godhee jechuudha maamiltoota kiyya sirritti nama hundaaf akka galuuf barumsi kiyya akka nama hundaa galu abdiin qaba jechuudha. Tole maamiltoota kiyya haala kanaan eega barreessitanii amma koodiin kuni ifirraa kan ugguruu deemtan sagalee waamichaa san kan ifirraa ittiin uggurtanii jechuudha sim kaardii zeenii irratti 1718 jala kanatti UNSUB sana booda seendiin fuuldura jirti seendii gootuu jechuudha kallatti maan jechuudha isinirraa hidhama jechuudha. Haala kanaan sim kaardii zeenii keessan irratti sagalee waamichaa irratti hidhatuu fi ifirraa ugguruullee ni dandeessu jechuudha. Kana haala kanaan eega xumurtanii jechuudha maamiltoota kiyya isa kana miidhaa maal qaba kan jedhu kan reefu gara dhumarratti isinitti hima jedhu san jechuudha. Amma isinitti himaa jechuudha miidhaa akkam qabaa fi faayidaa akkam qaba kan jedhu isinitti himaa jechuudha. Asirratti maamiltoota kiyya kuni mirqaanumaaf yoo ta'e malee faayidaa tokkollee isiniif hin qabu jechuudha. Sagalee kan irratti hidhatuun abbaa fakkeenyaaf sagalee san abbaa sagalee saniitiif bu'aa galchaa jirtan malee isin waan tokko bu'aa tokko isiniif hin qabu jechuudha. Yaani waan tokkoof yoo isin fayyada jedhalle faayidaa isaa hin argamu jechuudha. Kanaafuu guutummaan guututti ani faayidaa inni qaba jedhee hin yaadu. Miidhaan isaa hoo maali kan jedhu sim kaardiin keessan kun jechuudha birrii itti naqxan yeroo isin birrii itti naqxan ji'aan birrii 5 isinirraa murata jechuudha. Fakkeenyaaf ji'a 5 yoo sim kaardii kan osoo birrii itti naqin dhiiftan ji'a 5 booda gaafa isin birrii itti naqxan bakka tokkotti waan ji'a 5 kana isinirraa murata. Riyaala 5 baatii 5 baay'isaa laala meeqa isin meeqa akka dhufu san isinuu deebii ni argattan jechuudha. Riyaala 25 bakka tokkotti isinirraa murata jechuudha. Fakkeenyaaf riyaala 30 yoo itti guuttatan ji'a 5 teessanii riyaala 5 qofa keessatti argattu jechuudha. Riyaala 25 kallattii isinitti naqxaniin isinirraa murata jechuudha. Kuni miidhaadha. Fakkeenyaaf waggaa tokko yoo kan lafa taa'u ta'e sim kaardiin sun osoo isin birrii itti naqne gaafa waggaa tokko guute birrii 100 takka yoo itti naqxan meeqa akka isinirraa muratu isinuu kaalkuleetii yoo gootan deebii ni argattu jechuudha. Kanaafuu miidhaan isaa akkana jechuudha. Fakkeenyaaf amma sagaleewwan akka xirrii raayyaa abbaa macaa akkasumallee muuziqaalee Oromoo yoo irratti hidhatan baay'ee gaariidha jechuudha maamiltoota kiyya salphumatti artistoota keenyalleef baay'ee galii guddaa tahaa jechuudha. Namoonni baay'een gaafa xirrii nama sanii godhate galiin isin asirraa galchitan kun nama saniif galii tahaa jechuudha. Birriin asii isinirraa muramu abbaa sagalee saniitiif galii tahaa jechuudha. Haala kanaan miidhaa isaatii fi faayidaa isaallee adda baafadhaa jechuudha. Kanaafuu ani akka kiyyatti yoo ofirraa hiitan baay'ee gaariidhaan jedha. Namoonni barbaadan irratti hidhatuu ni dandeessu. Kan hin barbaanne immoo yoo ofirraa ugguruu feetanillee haala kanaan ofirraa ugguruu ni dandeessu. Egaa maamiltoota kiyya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadee dhufe jalqaba kaafnee kan hangammatti waliin ilaalaa turre kan akka isin gammachiisuu fi akka warraa barattanillee abdii guutuun qaba. Jalqaba kaaftanii hanga dhumatti kan nu daawwattan galanni keessan guddaadha. Maarree isinillee viidiyoo kan ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaa. Chaanaalli kun chaanaala barumsaati. Isinuma fayyada. Subscribe godhaa irraa fayyadamaan isinin jedha. Viidiyoon dabalataa guyyaa guyyaan kontaaktiin keenya ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf nama hunda dura wanti nu gadhiifne akka isin bira ga'uuf mallattoo notifiikeeshinii tana banadhaatii dhiisaan isinin jedha. Balbala mana keessanii banaatii dhiisa wanti nu gadhiifne ofii isaatiin akka mana keessan isiniif seenu jechuudha maamiltoota kiyya. Viidiyoon keenya yoo isin gammachiise please like tuquu hin dagatina. Like tuquun nu jajjabeessa nuuf hamileedha. Kanaafuu baasii tokko isin gaafatu miidhaa tokko isinirraa hin ga'u sakandii muraasa isinitti fudhata. Like tuquu hin dagatinaan isinin jedha viidiyoo bakka isiniif hin galin yaada keessanii fi qeeqa keessanillee sanduuqa komentii isiniif baneetiin jira. Sanduuqa komentii keessa buusuu hin dagatinaan isinin jedha. Viidiyoon kun akka namoota baay'ee bira ga'uuf share waliif godhuu hin dagatina guruppii adda addaa irratti. Akkasumallee obboleeyyan hangammatti chaanaala keenya lammaffaa hin beekne hoomii chaanaala Oromaan jala eega seentanii ol buttanii dhuma irratti chaanaalli kun chaanaala keenya Oxygen Media Network ka jedhu kun chaanaala
kanala kanallee subscribe godhaati asirratti illee hordofaa isiniin jedha gar fuulduratti oduulee adda addaatii fi akkasumallee haala gurgurtaa gabaa fi Itoophiyaa keessaa fi akkasumallee addunyaa waa ta'e jechuudha haala doolaara gabaa gurraacha hundaa asirratti isiniif hin dhiyeessa kanaafuu kanallee subscribe godhaati hordofaa isiniin jedha maamiltoota kiyya barnoonni irraaf qabadde asumarratti xumurama barnoota itti aanu nama walitti deebinutti turtii gaarii qabaa